Akkam jirtan maamiltoota koo hordoftoota koo kabajamoo chaanaalii kana subscribe gochuun kan hordofaa jirtan hundi galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Namoonni haaraa dhuftanii fi subscribe hin goone akka subscribe gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Subscribe, share, like godhaa. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eef hirmaadhaa. Kiliik gochuu cuqaasuudhaan ala wanti itti baaftan gonkumaa hin jiru. Fayyaa ta'a. Kanatti aansee odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhufeen isinitti himaa hordofaa turtii gaarii. Turtii kanaan dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffadhee egaa kanan dursuu waa'ee giiftii duriiwwan Itoophiyaati. Giiftii duriiwwan Itoophiyaa egaa hedduudha akkuma beektanii ani kanneen sadii qofa irratti kanan xiyyeeffachuu barbaade kan duraati irratti isinitti himuu kan barbaadu waa'ee giiftii durii Zinnaash Taayyaachooti. Kanaaf sababa kanaa ta'e egaa har'a kitaabolee fi meeshaalee mana kitaabaa Abrootiif gumaachuu isaaniiti. Egaa giiftii durii Zinnaash Taayyaachoo kanaan dura hojiiwwan tola ooltummaa adda addaa irratti bobba'aa turanii. Hojiiwwan tola ooltummaatiin egaa beekamtii kan gonfatan giiftii durii Zinnaash Taayyaachoo kitaabolee 2000 fi meeshaalee dubbistoota qaroo dhabeeyyiif gargaaru Orkam Mee jedhamu 25 mana kitaabaa Abrootiif har'a gumaachuun isaanii beekameera. Kitaaboleen fi meeshaaleen kunniin egaa dhaabbata Book for Africa jedhamurraa deeggarsaan kan argaman ta'uu odeeffannoon waajjira giiftii duriirraa argame mul'iseera. Haati warraa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Zinnaash Taayyaachoo kanaan dura naannolee adda addaa keessatti maallaqa olaanaa deeggarsaan argatan ramaduudhaan manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa naannolee adda addaa keessatti ijaaruudhaan tajaajila kennuu akka danda'an taasisaniiru. Egaa hojiin tola ooltummaa isaan yeroo adda addaatti gaggeessaa jiran kun akkuma itti fufetti kan jiru ta'uu isaati kan mul'isu gumaacha kitaabotaa har'a taasisanis kanaaf ragaadha. Haati warraa Dr. Abiy egaa akkaataa kanaan hojii tola ooltummaa keessatti itti fufiinsaan bobba'uudhaan shoora gumaachaa jiru. Inni kun baay'ee kan barbaadamudha. Egaa hawaasarraas dinqisiifannaa olaanaa kan argamsiiseef ta'uun beekamaadha egaa. Kana malees egaa Finfinnee dabalatee magaalaawwan naannolee adda addaa keessatti warshaa daakuu fi manneen daabboo ijaarsisuudhaan tajaajilaaf geessisuu akka danda'an ni beekama. Giiftii durii Zinnaash Taayyaachoo hojiin tola ooltummaa isaan yeroo adda addaatti gaggeessan kun hawaasa tajaajiluu keessatti shoorri inni gumaachuu egaa ni beekama. Inni kun itti fufee kan jiru ta'uu isaatu hubatame jechuudha. Giiftii durii Zinnaash Taayyaachoo carraaqqii taasisaa jiran kanaan egaa giiftii duriiwwan biyya keenyaa kanaan dura wajjin yommuu wal bira qabamanii ilaalaman adda durummaadhaan kan ka'uu danda'anidha. Hojiin tajaajila tola ooltummaa irratti taasisaa jiran kan isaan hojjechaa jiran hawaasni akka fayyadamuuf akka rakkoo keessaa ba'uuf shoorri inni gumaachuu baay'ee guddaa akka ta'e egaa ni hubatama. Isa kana waggoota 6 darban keessatti egaa itti fufiinsaan kan hojjechaa turanii. Inni kun ammoo maqaa gaarii horachuu akka danda'aniifis shoora gumaacheera. Waggaa tokkoon dura Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa badhaasa Dooktara kabajaa kan kenneef ta'uun ni beekama. Egaa yuunivarsiitiin kun sadarkaa kanaan isaan badhaasuun egaa waa malee akka hin taane beekamaadha. Carraaqqiin isaan yeroo adda addaatti taasisan iddoo olaanaa kan qabu waan ta'eef Yuunivarsiitiin Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa badhaasaa fi beekamtii Dooktara kabajaa kenneefi jechaadha. Gara fuulduraatti ammoo wanti isaan hojjetan shoorri isaan hawaasaaf gumaachan kan eegamu ta'a jechaadha. Giiftii dureen biraa waa'ee isaanii kaasuu barbaade asirratti Roomaan Tasfaayeeti. Egaa giiftii duree Roomaan Tasfaayee haadha warraa muummicha ministeeraa kanaan duraa kan obbo Hayilamaariyaam Dassaalany. Egaa Roomaan Tasfaayeetis turtii isaaniitiin maqaa gaarii nama horachuu danda'anidha. Hojiiwwan tola ooltummaa adda addaa irratti hirmaachaa turan isaanis yoo wal bira qabamee ilaalamu kan giiftii duree Zinnaash Taayyaachoo kana ga'uu baatus isaanis
jechuun Roomaan Tasfaayeetis yeroo isaanitti hawaasni akka fayyadamuuf keessumattuu manguddoonni deeggarsa akka argataniif daa'imman hawwa abbaa dhaban akka haala mijaa argataniif carraaqqii gama isaanii taasisaa turanii itti fufuudhaanis egaa muummichi ministeeraa kanaan dura obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny taayitaa erga dabarsanii kennanii boodas egaa hojii tololtummaa kana itti fufanii akka jiranidha kan beekamu. Inumaatuu faawundeeshinii hundeessuudhaan akka hojjechaa jiran ni beekama. Egaa addee Roomaan Tasfaayeetis wayitii giiftii duree taanee biyya tajaajilnetti maqaa gaarii nama horachuu danda'anidha jechuun fudhachuun waan danda'amudha. Xumura irratti waa'ee giiftii dureewwanii keessaa kan inni kaasuu barbaadu dhimma Aziib Masfinii. Adde Aziib Masfin egaa haadha warraa muummicha ministeeraa Itoophiyaa kanaan dura obbo Mallas Zeenaawiiti. Aziib Masfin turtii isaaniitti wanti biyyaaf gumaachan maali jedhamee gaafatamuunsaa waan hin oolledha. Haga namara hawaasa waan tajaajilu gumaachaniiru jedhamee kan yaadamu miti. Inumaatuu erga obbo Mallas lubbuun darbanii booda sochii taasisaniin gocha biyya saamuu irratti kan bobba'an ta'uun isaanii saaxilamaa ture. Yeroo ammaa kanattis egaa maallaqa Itoophiyaa fi uummata Itoophiyaa irraa saamamee fudhachuudhaan biyya Ugaandaa jedhamu keessatti hojii investimentii irratti bobba'anii socho'aa akka jiran ni himama. Kanaaf wayitii giiftii duree isaanitti isaan shoorrii hawaasaaf gumaachan tajaajilli uummattoota Itoophiyaatiif kennan kana jedhamee kan maqaan dhaamee himamuu fi miti. Kanaaf giiftii duree Aziib Masfin maqaa gaarii hin qabanii jechaadha. Yeroo kanatti gara fuulduraatti immoo waan dhufu kan walumaan agarru ta'a. Waa'ee giiftii dureewwanii hangan ergan kaaseen egaa dhimma biroottiin isin dabarsa hordoftoota koo. Waa'ee warshaa simintoon isinitti hima. Warshaan simintoo biyyaalessaa lammii oomisha isaa gabaaf dhiyeessuu akka eegalee beeksiseera. Warshaan simintoo biyyaalessaa lammii egaa dhiyeenya hojii oomisha simintoo eegalee guyyaa kaleessaarraa eegaluudhaan oomisha isaa gabaaf dhiyeessaa kan jiru ta'uusaa beeksiseera. Warshaan kun oomisha isaa dafee gabaadhaaf dhiyeessuun gabaa simintoo sadarkaa guutuu biyyaatti tasgabbeessuudhaaf hojii oomishaa saffisaan akka eegalee fi akka biyyaattis ammoo itti gaafatamummaa guddaa itti kennamee akka taasifamuunsaa himameetiin jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed baatii tokkoon dura warshaa kana wayitii eebbisanitti haasawaa dhageessisaniin warshaan simintoo biyyaalessaa lammii abdii biyyaa akka ta'e himuudhaan fedhii oomisha simintoo guutuudhaaf shoora olaanaa kan gumaachuu akka ta'e himanii turaniyyuu warshaan simintoo biyyaalessaa lammii egaa kan ijaarame naannoo Amaaraa keessatti akka ta'e ni beekama. Hojii amma hojjetaa jiruunis egaa rakkoon dhiyeessii oomisha simintoo Itoophiyaa mudatee ture fala waaraa akka argatuuf shoora kan gumaachu ta'uunsaa beekameera. Akkuma warshichi beeksise egaa dhiyeessiin oomisha simintoo akka babal'achaa deemuuf kan hojjetu ta'a jechuudha. Dhumarratti wanni isin kaasuu barbaade miidhaa shaniin hawaasa irratti geessisaa jirtudha. Egaa gareen shororkeessaan shanii iddoowwan adda addaatti riphuudhaan socho'aa jiru. Miidhaa geessisaa akka jiru beekamaadha. Hawaasa lubbuu balleessuudhaan qabeenya barbadeessuudhaan socho'aa akka ture nu beekama. Tarkaanfiin raayyaa ittisa Itoophiyaa kan irratti fudhatamaa jiru ta'ullee dhokatee socho'uudhaan hawaasni akka dararamuuf socho'uu akka hin dandeenyeef hojii idilee isaa akka hin hojjenne kan taasisaa jiru ta'uun isaanii beekama. Odeeffannoo har'uma dhaga'ameen egaa Salaaletti manguddoota haadholii siinqee abbootii amantii haala ho'aadhaan hiriira ba'anii morman. Egaa jiraattonni naannochaa qe'een keenyan gubatiin miidhaan nurra hin gahin jechuudhaan waan hiriira ba'anii mormaniif egaa shaniin ajjeesaa kan jirtu ta'uun beekameera. Aanaa Waacaaleetti egaa odeeffannoo qabatamaa ba'een namoonni hiriira qindeessanii fi ba'an guyyaa har'aatti onkololeessa 22 bara 2017 shaneedhaan kan ajjeefaman ta'uun isaanii egaa
beekameera. Gareen shororkeessaan shaniin egaa iddoowwan adda addaatti socho'uudhaan gocha kana maaliif raawwata jechuun gaafachuun barbaachisaadha. Shaniin ergamtuu diina alaati akkuma beekamu ergama diinni alaatti kenne kan hojiirra oolchaa jirtu ta'uun beekamaadha. Kanas ammoo kan gootu hawaasa shororkeessuudhaan hawaasni socho'ee hojjetee diinagdeesaa akka hin guddisne taasisuudhaan dhawaataan ammoo naannoon Oromiyaatii fi Itoophiyaan hiyyummaa keessatti akka kuftuuf ergama diinni itti kenne ba'aa jira waan ta'eef hawaasaaf yaadee sabaaf quuqamuudhaan kan socho'aa jiru akka hin taane beekamaadha. Egaa dhawaataan shaniin dhabamsiifamaa kan jirtu ta'uun beekamaadha. Haa ta'uuti immoo kan dhokattee ribuudhaan iddoowwan adda addaa jirtu haala mijaa'aa argattutti fayyadamuudhaan hawaasa miidhuun ishii waan hin oolleedha. Kun akka hin taaneef ammoo hawaasni gurmaa'uudhaan qindoominaan ofirraa qolachuu qaba. Mootummaan carraaqii gamasaa taasisaa akka jiru ni beekama. Raayyaa ittisa biyyaa bobbaasuudhaan adamsee haleelaa jira. Kan kana irraa baraaramanii hafan ammoo dhokatanii yeroo adda addaatti miidhaa geessisuu danda'u waan ta'eef nagaa fi tasgabbii naannoo ofii hordofuu fi tasgabbii to'achuun barbaachisaadha waan ta'eef hawaasni haala qabatamaa naannoo isaa irratti hundaa'uudhaan naannoo isaa eeguun kunuunsuun wanta addaa yeroo arguttis qaama mootummaa dhimmi isa ilaalutti himutu irraa eegama jechaadha. Waan hordoftaniif waan dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadha. Hordoftoota koo fayyaa ta'aa, nagaatti.